Hi. Jirtu ijoollee koo irratti naqabachuu didiisannaan ofii garuu. Siseenaa wajjin xaxxabannaa bicuushee. Ramadaanni ga'ee jira. Kanaan booddee hawaan argattanii beejii kamiinuu jechuudha. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu shaaworii galeen kee immoo fuulli kiyya daalachaa yoo jiraate nattiin kolfiina. Kireemallee hin dibanne jechuudha sawunnatii kiyyatti. Hawwishaa rafigaa narrafaa amma rifeensi kun haguugutti si waliin xabadhadheetaniini saniin booddee narrafaa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan fiikum. Baga nagaan dhuftanii qaaliiwwan koo. Naarrabsitu moo salaamata naan jettumi? Salaamata jettu moo naarrabsitu? Balaan hin buune abshir. Utaalonni qabee jiran muqaami. Bijaamaa fa'een jiran mukkanaan ilaalle. Bijaamaa kiyyaa nan jira jaakoo wayyee lubbuu kiyya. Now YouTube. Raftu mucaatti? Raftu ambaani kana maal hojjetta? Hawwitiyya wayyee galbiiko. Daalachaa hin jira yoo daalachaa hin jiraadhis maal kun fuulatta isa waan dibatiin ol baatii naanin jedhiina. Bishaaniin fuula kiyyaas mataa kiyya shaaworii galee hirribanna didee xiqqoo ishee mataan koo naagugutti si waliin ture saniin booddee kalas narrafaa jechuudha. يا ربي والله لازم مراتني جرتني ورب الكعبة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سوقياتكم عليكم عندتن أنا بوليتي كيسني يا زمان ليش كنا جتشون نجالتن جتشو لا أنا بوليتي كيسني أوكي تينغوف تينغري أبان تكي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقينا جاي نفتني أنا أعرفها وشاكو قلتهم لبوكيا بريدو مالتوس الربسة تينكيو قلتهم لبوكو تاسا والربسون ربنا سموتي سين الربسو أوكي نصر ورمتتين زدا وسجدي رفي وي بقينا جان نفتي بقينا جان نيجدني قاليكو وتون قياتو كوسي كودي مالكبا. I'm so sorry Jolie Oromo wallahi lazim afanki sinkisa wanti simbastan ya rabbi waan maqaan fattisu dhugaa anama muxuwaati hinjira nama guddaati hinjira please waan ikkisina jala dhuftanii barreessina baraggoodhe malaan yoone kan sila haadha ilmoo shanii haadha ilmoo ja'a ta'uun qaba yaa zama leesh akkanatti yeroo kana arrani barida obsabaliin sabi malam barida dullatti fakkaadhe kireema leen dibanninan sanna fidula bakkeessa baasee kireema qorra shaaworii galan yeroo kan dibatan nama hin raffisu maaltu si raffisu lubbuu koo awwal siraaj moonyu jedha akkan si jaalladhu hawwisha thank you sirraana qabe hawwisha hawaasumatus No, I never nervsni bareedu ko wayyabdi yemu tsagaatra lubbu ijikona jezra duga monasteri foto nandullome yazama mataki yekiyesa arri meeqan buqqisiseetani wallahi arri sadi buqqisee warabbi ma ba'arf arri samaleekate naafin galle arri sadi buqqisee sammuko kiyya kanarra wallahi nan buqqisee ilaalu na jibbisiisee jennaan. Dhuguma nandullome moo wayis waa'ee qabsoota kan arriinatti baasisila dhugaa gaaffii natti ta'ee jira.
abdiyyee eenyu jedha abduu eenyu jedha sharmuuxaan naan jette obboleessa kiyya halkan kana nama dharrabsiin achumaan hafuu dandeessa please ani sharmuuxaa miti garuu maaltu jira intaloo wanti yoon jiru hawaa koo baay'ee si jaalladha wallaahi mucaa abbaa jifaa thank you jaartitiyya siyaadde wayii lubbuu koo maaliif nambara koon kennitu fireenaa dubbistu وقدمي وليري والله لازم ورنا صرتني فولكي بريدة دا thank you دلتي اوكي قلتهم لبوكي دلوموكو ايه عن دلتي عم دلت فرست دوغا دلومين جرا دلوموكي يومو maal irratti beekee rifeensa mataa kiyya keessaa arguu irratti beekee rifeensa ki mataa kiyya keessaa habbaa sadii buqqise rifeensa adii malee ija kiyya ilaaltanii hin dulloomte naan jettan noo ija kiyya silkiitu balleesse wallaahi hin dulloomne oromoo koo jabaadhu thank you arri hin buqqisiin sitti baay'ata mee wallaahi jedhe hawwii koo aniyyuu shakkeen ture shakkaatuman buqqise warabbal kaaba marraa habbaa sadii asirraan buqqise sammuurraa na ba'e isaayyuu awwala dura osuma gara duubaa ta'e hijaabaan shaffanamaayyoo anuu shakkaatuman buqqise haala kullee haala gamaaltu godhama jetteeti waan dhufe tokko qeebaluudha oo dullummaa ta'es hawwaa ati dhugumaa shanee kot komitii kee kana dubbisuun qaba hawwaa ati dhuguma shanee taatee isa dhugaa Nasreenya Jamaal shanee jechuun koo barii nuyiidha siidha malee sababa biraatii miti shaneeni anaaf sidha obboleessa koo ndogongorru maaliif tokkummaa uummata Oromootti nuyi kan barbaannu malee shanee jechuun arrabas miti shanee jechuun arraba miti ammoo waa'ee siyaasaatiif hin dhufne sin xaxxabachiisuu dhufe wallaahi hawwa baay'ee bareeda thank you lubbuu koo jaalala sirraa naqabe hadaraa keessoon kottu okay inni bareeda thank you mataa kee irra kaasi no bishaan bichaadha wallaahi mataa kee irra kaasi ammoo hawaan maraatuudha ofiisa tarattu naan jechuudhaafi baganagaan dhufte baganagaan eegde qaalii koo hin buqqisin wallaahi sitti baay'ata tole shaawii koon buqqisu marraa lammaffaatti hin buqqisu yaanni kun keessa koo dhufee ture beektaa garuu bas na jibbisiisani aariin jaalladhu baawuzi bilaani hatta dullummayyuun fedhan rabbiin kala sarasxiin kedhumati jedhee osoo hin dulloomin ala xulee kana ajjeesuun fedhan dulloomanii sastaanii yaa mucaa koo bishaannaa kenni intala koo kana naa godhedhanii nama kadhatan hin barbaadon yaa rabbii afiyaan qabu kana rabbiin kala sarasxiin kedhumati jedhee jennaan akkan duun fedhan hawshaa si fuudhaa durbummaa qabdaa nan qaba durbummaan biyya yoon waliin hin dhufne ati samii qayeerume durbummaa hawaa gaafattu ani bari shanaffaa heerumu fantaa afur heerumeera arfan sana keessa ammoo darbee yoo jiraate hin jira ta'uuni mala hin beeku hawshaa wayyee intaloo hawaa hin raftu irribatu na dideeru hiikoo wallaahi bishaan qorraan jismii kiyya tuqee irribni na didee jira واق سرنا قبي أحمد سكر ابن قشينا قاني ماما كيسني أو بليتي كيسن أنا وقتي جاللينا مرة قبو وقتي بريزيدنتي مامي وجن لايف فيديو ورسي سنة توري أما ومتكو جاللينا قوا انجرو هاويكو ربين سياك أجل شو آمين آمين لبوكو والله يدو غنغري ينصرات ربين أجل شو دعينا فقودا وجين قبدو hojii maafan nabi anoo hojiin hin qaba kun guyyaa meeqa miidiyaa irratti na argitanii beektu mee rabbii keessanii jedhaati wallahi inni masbee haasa'u iyyuu miti kala saasaa dhaabeen jiraan waan irraa fokkisu haasaan ani muriin kiyya kutee jira warra taraa dhiisee hin jira lakki hawaa koo maaliif si gaafadhee beektaa shurrubbeen hawaan shanii taate nan fuudha jedhee ture بركناف سقافة والله لازم فدي منك وبتسقون دينك
Mucaan Ingiliffaa isaa sirreeffatu dura shanummaa kiyya na gaafachuu dhiisee Ingiliffaa isaa sirreeffatu gaafsan na fuudha. Ofitti himuutiin kijiba dubbii isaan dhageenyaa sin. Biltiginnaa maayini biltiginnaa barreessitan jalatti hawwaa daabboon kee farastiidha. Teenkii galatoomi lubbuu kiyya farastii ta'uusaa beekuu keedhaaf. Maaltu jira? Homtiyyuu hin jiru haasaadhuma afaan seenee malee wallaahi maaltu jira? Saatii kana maal goota jechuu keedha? Saatii kana sin taphachiisuun fi hawwii ta'uu gaaf tokko sitti maal jechuudha dhitaayyeen hojiin sooqimii hawwiyyee. Hojiin qabdu lubbuu ko hojiin ture kana durba moo shamara dhiira moo shamaraati sila. Hojiin ture amma garuu argattee jirti madaamii obboleettiin madaamii kiyyaa. Sila osoo ani iddoon jiru dhuftanii wallaahi zanaa jettanii kun amma televezyiyoon ilaalaa hin jiran. Garuu Itoophiyaan qabu kanaaf na dabbare. Kifilii kiyya keessa kullu ishee mawjuud. Yaa'anii waan hundaayyuu bakka jira miti. Fedhii keessan isinii gootu. Bas hojii qofa sira'ata tartiiba isaa eegdanii hojjechuudha. Maaltu argamaa jira? Achiin siqaa koo hagar achitti bijaamaa uffadhee waan hin jiruuf natti laxafamee ta'a. Dhufaan jira rafnaa. Okkee dhuraa fagaadhes kirkira. Okkee kootaa isiniifan banaa. Cufeen jira garuu barriin achirraanidha. Isiniifan bana yoo dhuftan. Saadii kana bunni yoo dhugdan hirribni isiniin qabu. Maal gochiidhaaf immoo dhuftu? Namni keessummaan Oromoo yeroo nama simatu bunaan nama simata. Saatiin kun saatiitti bunni dhugamuu miti. Sa'atiitti hirriba rafanidha. Xayyib akkamiin isin keessumsiisan sa'atii kana mana naabanii kan jettan. Ulaan raabanii kan jiraadhu waggaa 1,000 teenkiyuu labbu. Teenkiyuu kamunti keellee hundaan dubbisne galatoome. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maal jettee gubaa kee eenyutu gala sirra? Komintii keessan immoo darbaa jira. Baay'istan isinis ijji dullatti kun baay'ee hin argu. Dhugaa silkii baay'in isaanii ilaalina anarraa barnoota isiniif haa ta'u. Baay'ee ijji kiyya miidhamee jira wallaahi laazim. Marraa amma manastarii bitachuudhaaf manastariin immoo itti iyyuu si jalaa balleessaa jennaanan dhiise. So kanaafuu silkii ilaaluun baay'isinaa isiniin jedha. Walumaan rafnaa obsaa kottu nyaata. Dhugaa keetii hawaa dhugaan keessan hin badin daabboo bareedaa qabda qaama keenya himaa. Maaliif akkani yaa Rabbi ijoollee Oromoo wallaahi laazim tabalaashuftanii jirtanii bara jaarraa 21 kana keessa hawaa dhugaa keetii dhugaan kee hin badin lubbuu hawaa finfinneedhaa lafti siif kennanii finfinneedhaa lafa siif kennanii mubii eenyu jedha. Eenyu akkas jedhe Riikoo? No, ani lafa fudhachuu miti warra miseensa paartii sanaa ta'aniyyuu quban qabu wallaahi. Qofuma kiyya waan natti fakkaate irraa isinii haasa'a malee no waan akkasii miti hin beeku. Amma harma kee argee televizyiinii kiyyatu guddaadha kanaaf sin agarsiise malee sin agarsiisuun feenee dhiifama garuu sorry. Maaltu si ilaalaa jira? Badhaadhinaa eessaa dhufte jechuudha. Dulloomte hawaa koo. Dulloomen jira Riikoo. Maal godheen ofirraa deebisa dullummaa kana? Dulloomen jira hawaa hayyuusi. Naangalle nasrumaanati jetti. Hawaa maalikoo. Hawaa maaliif koon ilaaltu? Maqaan kee Amaariffadha kaalubbaan Amaariffa dubbisuun beeku wallaahi. Intaloo hin raftu narrafa amma hin gowwoomiin imimmaan kana hunda keessa tokko qofa argitee yoo jiraate. Hawaa jaalallii gixximna
godhee obsaa waalee gixxumsittaa godhubbo. Ramadan dhufee jira waa'ee zanaa waa'ee maalirra toobbachuudha qabdan amma kanaan booddee toobbattanii gara rabbi keessan deebi'u. Waan baatii 12 muluu dalagdan arrabas ta'ee maalis ta'ee waan hundaayyuu toobbachuudha qabdanii. Akka hawaa kanatti jechuudha toobbattanii hojii keessan hojjechaa waan Ramadaanaaf ta'u jaayiza godhachuudha qabdan. Okay, baga nagaan nuftee baga nagaan dulloomtee tamucaa dulloomin jiraachina didee jira beste ifaa baalee moonyisota maqaan feesbuukii hawwishaa koo anuus ilaaluun dadhabeera. Maal taate jaartii kee waliin jirtaa? Ati somtaa amma wallaahi bareechinsa maayyuu qadaa kiyya isa gaarraa yuree fuun xumurish hawaa bibbii deeggaruu dhiifte moo inni sun jirta shafoo hirraftuu keessaan na dubbisii hawaa tole yeroo ati jawaar arrabsu yeroo ati jawee arrabsu dhuftee rabbii siyaa baasuu haadha oduu maal jettee qubee kee sirreeffadhu bareedduu kootu na arrabsu dhiisuu dura na qubee kee sirreeffadhu rakkoo hin qabu na arrabsuu keechitti hin gaddu buskutaa kana umbaa godhanii wallahi laasim foggoraan keessan akka zaayibaatippoo awwisha wayyee lubbuu go'u amma keessaan nama tokko janajjanuun wallahi si wajjin haasa'uun filadhaani ani sin jaalladha. Thank you. Hawaa gaaffiin qaba ati feesbuuka kee fi beejii kee yeroo hundaa hawaa wallaggaa jechuun fayyadamta. Ati dhalattuu Jimmaati moo wallaggaa mee kan na dhibeetu jira addanaaf baasi. No ani wallaggadha mubarak mu maal jedhama ani wallaggadha. Kutaa Jimmaa baay'een jaalladha. Kutaa Jimmaa nan jaalladha malee ani wallaggadha lubbu. Eessa kiyyatu Jimmaan fakkaata silaa yeroo naasoo akka Jimmaatti naasaa. Ijoollee wallaggaa kun yeroo haasa'anii tiniidha garuu ani biyya ormaa kana ni beektumtire loqonni namaa hin jijjiirama. Inni Jimmaaf Arsii ol keessa galuu afaan Arsii barataa loqoda Arsii. Ani afaan Oromoo tokkuma ta'e loqonni keenya wal adda akkuma beekamu. Bedee lafa kaaseen ta'ini maal jetta abarbiisni fadhiisu maddii keenarraa achi qabii maal ta'e keessa bu'ee nam furdadha amma Ramadaana booddee bidambiitti nyaata nyaadhee nam furdadha. Shaayii nama huqqisu dhugaan jira garuu kanaaf inni huqqadhee natti fakkaata. Shaayii nama huqqisu dhugaan jira. Isiniin agarsiisne yuutuubii kiyyarra galaalaalaa yoo yuutuubii kiyyarra immoo galtaniin ilaalle isiniin agarsiisa ol baasaa jira bitattanii fayyadamtanii. Siifin gallee xaasaa bestiyee musliimu caarsi no naangalle yeroo Jawaar arrabsitu maal jetteen Jawaarin arrabsheen beekaa nan qeeqa malee suma ta'e immoo hawaa maaliif obboleessa kee bilookii goote eenyunni bilookii godhe immoo hawwisha akkasitti hin ciisinne maaluus seexanatu yaa rabbi ijoollee Oromoo wallahi laazim dogongortanii jirtanii. Ati Jimmaan kaleessa ati Jimmaan maal jedheera jettanii lafa hin balleessini akkamaa ta'u reessa miirra kaawuu ol fuudhee lafatti hin balleessini maaloo kana bareedu sana naan jedhee deemii gara kuulloo nutti sin barbaannu. Maal jettee eenyuun tala shaashee borabbiin isiniif haadhisu. Ani ijoolleen tokko rakkoo qabdanii amma fakkeenya mucaa tokko badhaadhina deeggaraa ture akkuma beekamu yeroo adeemsi yookiin sirnichi isaafi ta'uu didu akka Oromootti yaada isaa ibsate
ashaadaa qabatee maaloodha madriish jettanii haamilee namaa cabsuudha. Namni tokko waan itti fakkaate deeggaraa dhufee akka Oromootti si yoo yaada ibsate isiniif bakka wallahi laazim dogongora qabdan ijoolleen Oromoo tokko warabbal kaaba sammuun keessan xiqqoodha. Nama sana haamilee cabsitu osoo ta'e sila haamilee cabsu osoo hin taane nama akkasii yaani bakka jira miti akka ni dura dogongora immoo karaa sirrii jiru. kana jettanii haamilee ta'uudhaaf qabdan turtan osoo beektanii jechuudha wallahi marru haamilee namaa cabsuudha bakka ga'ees hin qabdan hawaa koo duuba kee gadhu maal ta'e lubbuu godhuuni kiyya haweessa jirtaa jiddaanan jira akka shirra maal ani sin fuudhamu citti okkee na fuudha lubbuu qorakkota kan qabdaa bookeeri. Wallahi koomenti keessa tokko beekaa dhiisaan jira yoo dubbise waan jecha safuu namatti barreessitanii beektu. Kanaafuu sin dubbisu hundasaa. Kan Mubaarak hawwishaa hedduu maal jettan hedduu jijjiiramtee rabbii dhugaa siyaa godhu amiin. Amin lubbuku sa'atii kana maal gootaa afaan kee fakkaata astaghfirullah laasi hawaa daabboo kee tokko dubbisu komentii keessa wallahi dubbisu an sakkasi nagaruun biloontini godhaan dileetiin godha viidiyoo koo kanan kaa'u. Kanaafuu namni tokko yeroo gara keessan haamilee ta'aa fi gara keessan jechuu osoo hin taane yaadni isaa akka Oromootti akka paartiittis akka uummataattis yeroo namni yaada isaa ibsatu jajjabeessaa nama sana malee ashaadaa qabatee madrii yaani jira miti tarrabaa waama haamilee namaa cabsu tokko dubbatanii komentii eenyu shaashii sana ilaaleen kaasee. Nui yani namni akka uummataattis yaada isa dabarfata akka paartiittis akka Oromootis yeroo sana namni mungkin kaafaa'u keessaa shamarra jaallatee yoo dhiira ta'e kaafaa'u keessaa shamarra jaallatee yoo immoo dubara taate akkuma kana kaafaa'u keessaa dhiira jaallatee isinitti fakkaachuu ni mala. No namni akkanaatti miti kan yaada isaa qalbii isaa jijjiirratu jechuudha. Isinii galee gadi fageessatti yaada isiniin jechuudhaaf komentii diirama tokko argaan ture baay'ee hir'ina sammuu qabdu ijoolleen Oromoo. Wallahi laazim hir'ina sammuu qabdanii komentii keessan baay'ee nama kofalchiisa waa'ee siyaasarraa dubbachuu hin barbaadu. Ramadaanni dhufee jira waa'ee siyaasarraa yoo tokko dubbatan inni kaafaa nama komatan inni bilisignaa nama komatan adda bilisummaa Oromoo nama komata kanaafuu ani yaada kiyya akka Oromootti isinii maxxansa Oromoo tokko akka Oromoo awwishaa waan fokkataa dhiisikaa hin dubbatin okay dhiiseen jira hawaa dubartiin maqaasee akkamittiin dubbadhu kun komentii keessatti nu dubbachiisa waan gaaf tokko si wajjin bulee beekaa na beekta hawaa maal jechuudha taayee maal jechuudha komentiin akkasii barreeffamuun. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sanyii qanaa dhufu baga nagaan dhuftan qaqqaalii koo kun warra salaamata namaan jedhu siraataan nama isaan irraa jawaabadha malee komentii keessa hin dubbisu kanaan booddee. Lapheen dhukkubee qaamee makaddaa koo dadarrabadha. Dulloomeen tararabbi dhuguma dullummaa keessa ba'eeyyuu akka zaa'iba lapheen kiyya kana dhukkubee jechuudha. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mee maqaa Facebook keetiin atti maqaan Facebook akko follow godhaa malee adiisni hin deemtu tokkittiin tala wallaggaa. Garuu follow godhaa malee ana adiisni hin deebisu. Facebook jannajjana waan ta'eef jannaan. Adiisni hin deebisu. Adiisni hin deebisu follow godhaa tokkittiin tala wallaggaa. Profile insa inni fuundura haacirra jira itti fakkaata inni duuba immoo abiyyiirra jira
sirraan qabe lubbuu kiyyaa naakee lakkoofsa kosii kennuu nan bara kiyyaa lakkoofsa kosaa duwwaa 11 sinii kennu wasaabbii isaan dalagaa dhuguma sirra jira wasaabbiin isaan hojjeta sinii kennu qabaddaa sinii kenna karaa wasaabbii salaamataa naan jettani maal abbaa isaa hojjana teessisin jana oromoo kan hin janaaniin bangaalii janaan dhugaa oromoo janaanuu qaba sababni isaa bangaaliin barbaadu kan rabbii isaanii taaboo dhuguma inni hojjeta kun wasaabbiin lakkoofsisaa cufamee jira garuu lakkoofsisaa cufamee jira wasaabbiin isaa hin dalaga kun hundi ijoolluma oromooti bangaaliin tokko keessan jiru dhugaa rabbiiti garuu waayifaayi asirratti niisisne madaamii koo fayyadamaan jiru waan ta'eef niisi malee asirraan koottaa duwwaa 5 isiniif hanqina qabadha wasaabbiin dalaga garuu bilbilan hojjetu hawwishaa hin dubbatiin hin dubbatiin siin hin jenne okkee lubbuu okkee dhiiseen jira lubbuu kun maal godhureessi ijoolleetu na dubbachiisa koominti naa barreessanii dulloomte mucaa heerumee jaarsa naa barbaadi kaashina heerumaa beestii jaarsa naa barbaadi jaarsa ammaa isa durbummaa qabu malee hin fedhu an durbummaa qabu ishee duure isa durbummaa qabu malee hin feetanii oobsina isa durbummaa qabu malee hin feetan an durbummaa qabu isaa fidirra ishee moo akkasa kulaalitii kalee bitanii rakkabanitti biteetti rakkabuu laata hin argama bitaa gurgurtaan sababa jiraate nan biteetti rakkaba argaa ki hawaa cakkantee moo lubbuu wallaahi laazim haram alaykum ana miskiina naman tokko maaliif na arrabsitullee akka ijoollee tokkollee annoo nama xiqqeessu nama arrabsu jecha badaa afaansaa keessaa nama baasuu miti leeshna jibbuun akkanatti hin qalladaan qalbii biqoosaan jiru dhuguma qoosaa miti bilbilli inni hojjeta wasaabbiin kun garuu lakkoofsa namaa moo achitti akka intiin hin jenne ashaniis as keessa nama firummaaf dhufee nama dubbisu jira oromummaaf nama dhufee nama dubbisu jira bilbilli isaanii akka feesbuukii intiin hedhuun barbaadu kootu natti heerume dirqummaan barbaaddu sadaqaa keessa jirtamoo sadaqaa maal jette noon kifilii kiyya jira kifiliin kiyya walirratti lama jira madaamiin kun shaqaalaa laman qabdu tokko qabdi garuu bakka ciisaa lamadha irraaf jala akka mana hidhaati jechuudha muka nyaadhu deemii maaliif muka nyaadhu obboleessa kiyya kun ilmeenaa madaamii kooti buskutii bayyaa'inatii keekii bayyaa'inatii naaf itti duulaaba keessaan qaba dhugaa yeroon fedhu nyaadha ergii maal erguudhaaf diyyee koo invaayintii moo invaayintiin godhu beejiin kiyyaa shabakaan madaamii koo dadhabaadha hawa ati jimmamoo wallagga yaa rabbi gaaffiin kun natti baay'ate no lubbuu kan wallagga bahaati wallahi anjimmaati miti jimmaan garuu nan jaalladha baay'ee lubbuu koo caalaan jaalladha hawaasa jimmaas biyya isaas nama isaas hawa ati jimmamoo wallagga maal na gaafatte yoo jette jimma ta'uu kee itti gaafatte moo maaliif hawa jimmaa jette moo gaafate Judite si qofa miti abdishaanis abdishaa walla gaazadha moggaa komitiin keedanoodha garuu nan dubbisa sanyii waaqa guutuu rakkoo hin qabu lubbuu koo addasiif baasa leesh hundi isaanitti mul'achuu di komitiin kee komitiin mabraatii isaan ibse maal jette abdishaa walla gaazadhee moggaafatee maal itti saalfattu jimma ta'uu keessanii no sanyii waaqa guutuu no wallaggadhaan abdishaan illee beeku abdishaan jimmaadha namni biyyuma jaallatutti moggaafata yaazamaa malee sodaatiif miti wallaahi yani biyyuma jaallatu amma masalan fakkeenya arsii keessa yoo arsii kutaa arsii tokko argee jaallate arsii dhee moggaafata garuu dhaloonni isaatii immoo arsii miti so kanatti hubadhaatiin jechuu barbaadeen animmoo hawaa hooggantuu oromiyaa kanan jedhee hooggantuu oromiyaa illee miti Rabbiin jedhee barumsa qabaadhe garuu hoogganuu nan danda'a laakiin immoo dhaloonni kiyya wallagga bahaati ana kiyya immoo akkasiniin namneef yaaniin oofan sodaadha sinii galee maatiin kiyya biyya jira ana si mana rabaan jira hamma tokko qabsoo kiyya keessatti si mufachiiseera ta'uu ni mala
maatii kiyya irratti miidhaan ga'u hin barbaadu anis of qusachuun fedha. So kanaafin aanaa kiyya hin dubbanne garuu wallaggaadhaan ijoolleen na beekan na beekanii. Ijoolleen na beekan na beekanii yaa jamaa jirta. Hawwishaa ati beekaa keetiif keessa kee. Galatoomii lubbuu waan illee si jaalladha. Ijoollee baay'eetu ati Jimmoo Wallaggaa naan jettan Jimmoo Wallaggaa Jimmoo ijoollee hedduun na gaafatanii yoon Jimmaatii Jimmaa yoo Wallaggaa ta'e Wallaggaa isiniin jedha maaliifin soba ganda kiyyaa nama najjeesne amma tokko jijjiirama dhufeetti gammannee walumaan mootummaa deeggarre malee biyya keenya immatti intee jennuuf miti. So waan hunda waan darbeefu intini jecha ilaalcha waliif qabna akka Oromummaatti deemnaa malee biyya keenya maaltu nu dhoksisiise namni nama ajjeesee baay'ee bari biyya isaan noksatu kana beektumti sirraa naqabeeramiif ta'a. Okay kottu kaa jedha ani jiddaan jiraa gidduu biyyaa rifeensa kiyya keessatti ergiin guyyaa gaafa arrii argeeti mataa kiyya yeroo hedduu kuma kana godhee barbaada keessa ammallee on argina buqqaasaaf gaaffiinsiif qaba deebisuu dandeessaa mucaa eenyu abiyyoomu maal jedha na gaafadhu lubbuu koo sii deebisa. Kikiki Wallagga bahaa giddaa jechuun maal jechuudha? Gaaffii koo maaliif hin deebistu? Maal na gaafattee turte gumaa eenyu Oromticha? Na gaafadhu lubbuu koo nagarree wallahi koomentii kee booddee waan argu ta'e malee way ammarra deebii naa barreessi way sanuma kooppii godhii ergi. Gaaffii keessan na gaafadhaa isiniif hin deebisa garuu maaliif YouTube koo subscribe naa gochuu diddanillee booyee sin karadhee sirbee sin karadhee maal jedhee akka sin karadhu feetu sila maal jedheen akka sin karadhu feetu minaaf himaa. Sirraa qabame hawwishaa koo jettee Amaariffaa immoo barreessite kiyyaa aggaaroo dhiifamuu naa godha wallahi Amaariffaa dubbisuu hin beeku haqiiqasa maaliif nu sobdee galeera jettee biraankii sin godhe feesbuukii immoo maqaan feesbuukiitti kan feesbuukii immoo biraankii sin godhe ani hawwaan jaarsin qabu tayyib eenyuun biraankii godhure ijoollee Oromoo isinii malee maalan qabaan ani sin jaalladha jaarsa sitti himachuun. Sinjaalladha jira sitti himachuun sodaadhee malee itti muddi maqaan feesbuukii nan sodaatii lubbuu waan isin tada Oromoo ati sabboonticha Oromoo maaf na sodaatta maal rakkoo qaba gaaffiif deebiin uuman saroo miti jaarsa qabdaa dhugaa jaarsa nan qaban ture jaarsi kiyya galeera malee jaarsi kiyya argee biyya galee waggaa 3 fixeebboo. Qabamee galee shurxaan Saawudii yoom jaarsa nurra kaasla qabamee biyya isaa galee jira. Maal jetti sinni waaqa wallahi nan gadde ati Wallagga taatee osoo Wallaggi akkasitti dhumuu mootummaa kana harkaa dha'uu keetiif hin gaddiin sinni waaqa. Natni tani yeroo mazan keessaa mul'atu. Gaddiin lubbuu koo yaa'ni namni uumatti fakkaatu intini dhabeekta. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Abiyyi kadhu abiyyiin ofiifuu zinnaa fi naammatee rafa yoomna beessatti na beekaannaa isa karadhaan warri abiyyii siyaa gaafatu kunis. Intini dhabeekta ijoolleen uumatti fakkaatan namaa barreessu deemtee raftuu irrabanna dide wallahi amma narrafa garuu jikee bibbicatee jira sa televiziyoonni kunis namicha mallas fakkaatu wallahi amma argeen ture laa hin darbe malee mallasii fakkaata. Madaamin kiyya naabara majjoo diddee Itoophiyaan dhufu asumas jammar miidiyaan Itoophiyaa hundumtuu dhiiga ta'ee dhumeera miidiyaa kamtu daawwatamaas deemamu nama du'aa achi deemamu nama du'aa
Facebook ma ilaaluu jibbiniiruun kan televiziyoona miti garuu madaamin kiyya snaafin sirreessine jara malee wanti dhufu hin jiru as Facebook kanarra. Hawaa deessa jirtaa jiddaan jira ka ani amata 5 jiddaan keessaa baheen beeku wala yamiin wara isaar hawaan tasan beektu jiddaa keessaa niqniqqin jettu jiddaa keessaa yoo hundaan beektu. Video ilmaan Oromoo Walloo sun si gammachiisee maaf irraa dubbachuu didde Hawaa. I'm sorry. Baay'ee sitti gadda komentii kana barreessuu keetti yaani du'a ilmaan Oromootti hin gammadu obboleessa kiyya. Yeroo hin arganne barreessee immoo maxxansee jira waan eegamu akka intala Oromoo tokkotti yoo dubbisa dandeesse dubbisee waan ofii darbaa dubbachuun duraan du'a namaatti hin gammadu. Oromoo akka kiyyaa dhiiga kiyya mitiiti nama saba sakaanatti hin gammadu. Okay, bisa marakun kabani oro kapso waan jiru jala mureessinitti amma tattaabadhaa malee seene malee waa'ee siyaasaatiif miti siyaasa suuti irraa of qusachaa amantii jennanuti. Amma heerum barbaaddaa beestii qabal nanni heeruma. Okay, hawwishaasiin jaalladha maaliif naawayyaa ka maal naawayyaa hin sodaatiin piipii hin sobdi dhugaa yoo feete immoo gara jaalmarroo deebi'ee marroo duras taanaan nan deeggaramani. Marroos dhaaba kamiyyuu kan Oromoof hojjetu hundaayyuu nan jaalladha garuu dhaaba kamtu Oromoof quuqama qaba dhaaba kamtu gaaffii Oromoo deebisaa jira kan jedhu tilmaamaa mantineedha malee duras taanaan marroo nan jaalladhalleedha nan kabaja. Amma dandeettii koo osoo hidhachiisee natti tolaayyuu kaddaaminnatii qodaa miicee saayinaa miiceeyyuu osoo hidhachiisee natti tolaayyuu garuu hayyoonni Oromoo mana isaanii cufatanii ulaagaa hir'ina isaanirraa hir'ate maayini jedhanii of isaanii osoo walitti intineedhanii saba keenya kana qabatanii deemanii boqqoo Oromoo wal qabachiisanii amma yoo ilaalle hundumtuu dhimma dhuunfaa isaatiif malee kan quuqama Oromoo qabaatee xiqqoo sabaaf quuqamu tokkoyyuu hin jiru. Ni kan YouTube guddifachuuf ni kan meediyaa fooloo guddifachuuf dhugaa rabbeeti. Bakka qanii tokko lama namni keenya waa'ee Oromoo irraa ol ba'ee dubbata achumaan fixatee bakka qabsoosaa. Mee jara saba warra Amaaraa kana fakkeenya fudhadhaa. Namni isaanii yeroo waa ta'u meediyaan hundi gaddadha waa'ee isaaniitti odeeffamaa tasa hin callisan jechuudha. Isin galee keenyoo fakkeenya artistaa Haacaaluu Hundeessaa du'ee guyyaa 2-3 hundumti walitti aansee jedhee boo'ee lafa dhiphise achumaan callise. Isin galee ammas warri Hararge keessa akkuma kana reegaman unuma callistanii namni keessa yeroo sin keessaa namni tokko takka guyyaa 2 haasooftanii duuba deebitanii mana galtanii teessan YouTube'n isin barbaadan laayikiin saasinii danatee bakka achumaan callistan qabsoo akkasiitti miti. Anamma dandeettii kiyyaatti dhaaba kamiyyuu nan deeggara nan jaalladha. Nama dandeettii kiyyaa isaan waliin dhaabbadha. Malee dhaabni kun shiftaadha, dhaabni kun Oromoo hojjetaa, dhaabni kun Oromoo balaaleffataa hin jedhu. Isin galee. So kanaafuu mee dhaabbadhu bijaama fadheen jira dhaabbadhu. Kanaafuu ani akka Oromootti saada kiyya nan dabarfadha. Paartiis jedhe paartii waliinis deeme ooma tokko wanti itti deemamaa jiru yabaasee masaa intii ta'aa dhufe jennaan of qusadhee waan marayyuu isiniin jechuun barbaada. Ani ofiifiyyuu kaddaamaadha maatii kiyya kaddamuudha biyyaa ba'e. Kana biraan immoo haqa uummata Oromoo dabsanii waan tokko dubbatanii Oromoof itti mufachiisuu irra callisanii jaan ilaaluutu irra filatamaadha. Garuu ani amma dandeettii kiyyaa min callisnis barreessis maxxansaan jira waa'ee Oromoo Walloos barreeffamaanis ta'e afaaninis ta'e hamma dandeettii kiyyaa dubbadhee obboleessa kiyya. Hawaa osoo yeroo tokko si dhungadheedhe. Inna kanadha isiniin jechuun barbaada.
uummanni nafxanyaa Oromoo irratti paawarii godhachuun ishee gaafa Oromoo wal harcaastee hayyoonni Oromoo mana hidhaa galanii haaceenis wareegame gaafa sana nafxanyaaf darbee jechuudha. Isinii galee so paawarii nafxanyaa nammoo kan laaffisuudha qabu eenyu tokkummaa keessan. Kanaafuu gandaan lagaan wal qooduu dhiisaatii tokkummaa keessan cimsadhaa. I don't care. Walloo keessaa jarri yoo Oromoo walloo akkana miidhaarraan ga'an marroon immoo Wallagga lixaa keessa bari guutanii jiranii qomaaxonni Wallagga keessa yeroo sabaatti wal haranii jiran wallaahi laazim isaaniin xaragachuudha. Isinii galee gumaan ba'a waan ta'eef rakkoo miti. So marroonis jira buquu Oromoo wal qabachiisuu danda'a gumaa baasee isiniin jechuu barbaade. Okay. Nuyi firooma nafxanyaa hin qabnu paartii deeggarre malee firooma nafxanyaa quuqama nafxanyaa hin qabnu abadan. Namni duroof jaallatee kee saba kaan jaallata. So kanaafuu hawwishaa warra akkana. Wallahi laazim. Ati hawwaa dhugaa rabbii intala Wallaggaa tokko ta'a yoo piipii deeggarteef waaqa gootuudha Wallaggaa ture. Seenaan ni gaafa ta'ee dhugaa kee jetti waan ofii garuu immoo namni tokko awwala duraa waan itti fakkaatee ni deeggaraa. Dogongorri namaa immoo akkuma jiru ta'ee deebi'uun namaallee akkuma jirtudha kana beekaa malee isin. Waan hundaayyuu yaani nama tilmaamuu dadhabe osoo hin taane yaani har'a bor paartiin kun gaaffii uummata Oromoo deebisa har'a bor hayyoonni keenya tokko ta'u har'a bor jijjiiramni dhufaa kan jedhurraan kan ka'e dhaaba deeggaru sana deeggaraama har'a geenyee jirra garuu bas yaani ergi Oromoon hacuucamuu biyya keessattis biyya ormaattis wareegamuu ta'e dhaabbilee siyaasaa keessa warri nuyi dura wal qabatanii furmaata fiduu danda'u jennee bakka sanatti saayyaan urgii wal harcaasanii hojii keessaa dhibamanii kanaafuu haamileen nu dhowwate jechuudha adeemsi kanaafiyyuu walumaa galatti anamma siniif himeen jira sagaluuf hin galaa mul'aazim yaani dubbii baay'een barbaachisu. Isniif haadhisu inni sin dhume so kanaafuu ani waan akka hawwaatti paartii Oromoo kamtu Oromoof yaada kamtu Oromoof quuqama qaba isa bosona taa'ee qabsaa jiru moo dhaabama biyya bulchaa jiru kana moodhee nama tilmaamee yaaduu danda'udha. Garuu osuma yaaduu immoo mee har'a bor paartiin kun dogongora jiru walitti himee uummata Oromoof deebisaa laata. Mirga lama sabaaf sablammii akka sabni biraa eenyummaa isaatiin ba'ee of dhaaddatee intineedhu kanatti sabni Oromoolee kana taalaata kan jedhurraan kee hin sirrata jennee mayyuu waliin intineechaa dhufne amma beekumsa keenya amma garuu ergi namni duute ergi hayyoonni Oromoos mana hidhaa keessatti baatii meeqaaf lakkaa'amanii innumti miseensa sana keessa jiru jiraansaa akkuma jirutti akka nama du'aasaa hin beekamne du'e jedhamee hin dhaga'amne wayii jira dhiyaas hin baane inni kan hojiirra ba'e kanaafuu haamilee wanti nuu kennu hin jiru haamileen keenya cabee jennaan iyyuu stop jennee jirra yeroodhaaf jechuudha. So kanaafuu nun gaaffiidhaan sammuu nuun dhiphisiinaa isiniin jechuu barbaade. Rafikaas yookiin irraa ati Wallagga osoo taate nafxanyaa wajjin Oromoo irratti hin duultu sila. Yaa jama maal taatan ani guyyaa tokko waa'ee nafxanyaa dubbadhe beekaa miidiyaa kiyya irratti. Guyyaa tokko nafxanyaaf quuqamee sagalee ta'ee beekaa yaa jama please wallahi laazim. Wallahi halkan gurraachi kun isinitti faradaa cubbuu hin dubbatina. Gaafa duunu dura as keessaatii lubbuun keenya kan bu'u arraba keenya dadhaba dura jechuudha. Isinii galee. So kanaafuu waan keessi kiyya yaanne osoon quuqama lammii kiyyaaf qabu intini jedhuyyuu keessi kiyya wallahi isin gaafata jechuudha. Cubbuun jirre waan irra keessan.
irra qabatee jira miti deemee rafan cubbuun jirree waan irra keessan ofiif itti gaafatamtu wallahi namni waan godhe waan hojii sarara rabbiin isa gaafata maal na dhibena kamtu ummataaf yaada jettee yaadda gaafa hayyoonni Oromoo akka waggaa lamaan sana wal qabatanii deeman sana tokkummaa uummata Oromoon haammataa ta'uu isaa Oromoon jaallataa ta'uu isaa Oromoon dhiigamee qatti wareegamee qabsoon sun achi ga'uu isaa ergi baranii walii galanii deemuu eegalanii akka yeroon sun yoo deebi'ee dhufe yoo namni manaa walii gale bakkeedhaa walii galaa jedhamam ture akka yeroo sanaan dhufe hayyoonni keenya wal qabatanii yoo deeman lubbuun nama tokko osoo wareegamin Oromoon gabba'ee galuu danda'a inni waa bittaa gurgurtaas inni lafa isaa qotatus akkanatti kabajamee lafa isaa irratti jechuudha qabeenya isaa irratti intini jedhee kan jiraachuu danda'u akka yeroo sanaa yoo deebi'an aanna gammachiisa malee hayyoon Oromoo tokko mana hidhaa taa'ee inni kaamisheensuma paartii sanaa keessa ta'ee hafuurri isaa dhokatee akkanatti nan gammachiisu anaan. Sinigalee soo kanaafuu ani keessi kiyya gammachuu hin qabu haa ta'u malee immoo gammachuu dhabnuyyuu xiqqoo ishee har'a bor of baruu laata kan jedhurraan kan kee sabarree callisnee majirra jechuudha malee sabni kiyya du'uun natti dhaga'amuu dideetii mitana dhugaa rabbii Oromoon tokko yeroo du'u hedduu natti dhaga'amanaan ምክንያቱም በዲ tokko malee keessattuu akka amma Oromoo walloo kana maasii isaanii irratti nama mashteeshfaa deemuu nafxanyaan kanatti group ijaarratanii Oromoo kana gochuu qabna yeroo jedhanan ko viidiyoon na bira jira posting goone garuu posti godhameera viidiyochi group godhatanii kan isaan irratti uummata Oromoo irratti miidhaa ga'uudhaaf marii waliin godhatan jechuudha Oromoo kanatti baasuu qabna asin jammarraa xaayyii warri jedhaman kun amaarri karaa walloo kamisee jirtu kun dhugaa rabbii budaadha jarri dhiiga namaa dhugu sineegalee kanaafuu soomarroon achirraan deemee xaragee rakkoo miti isaanii amma Oromoo walloo Affaariif intiniin waliin taa'anii Oromoo walloo kana irratti miidhaa ga'aa jiran dararaa ga'aa jiran gumaan isaanii asiin ba'a karaa wallagga lixaa jettuma wallagga bahaa keessa isaanuma jira miti kotota isaanii jira beektanii sabaa sabaatti dhufanii wallagga keessa kan qubatan jara qofa wallagga keessa kan jiran so gooftaan isaanii immoo eenyu marroodha siningale marroon biyya diigaa marroon nama ajjeesaa jettu marroon Oromoo akka isaan hin ajjeesu nafxanyaa gogombisa malee siningale nafxanyaan immoo fira keenya miti diina keenya dhaqna obboleewwan keenya tiruu keenya Oromoo walloo akkanatti lafa isaanii irratti dhabama gochaa jiran badii tokko malee sababa Oromoo ta'aniif siningale so nuyi immoo isaan nu keessa kan jiran isaan Oromoo miti unuuf diina keenyadha gumaa baafachuun achi yeroo achi du'a asiisin du'a kala sallaqa sinigale kana hundaammoo rabbiin haalaaf fisuu hayyoota keenyas mana hidhaa baasee rabbiin tokko godhe akka isaan waliin deeman du'aayii godhaa malee tokko furmaan hin jiru sinin jechuun barbaada aslan waa'ee siyaasarra kanaan booddee dhaabbachuun qabaayyuu waa'een saba kiyyaa moroonatti dhaga'amu waan barbaade dubbadhaas ba'e kanaafuu hundi keenya yoo Oromummaan keenya waan nutti dhaga'amuuf miidhama saba keenya waan nutti dhaga'amuuf jijjiiramni dhufe immoo amma kana duraatti waan nutti toleefdhaaf malee nu kaffalamee miti dirqama kana gochuu qabda jedhamee miti dirqama paartii kana deeggaruu qabda jedhamee miti fedhiidha hundiyyuu ilaalcha Oromummaa yoo dhiiga Oromummaa qabaate waan itti fakkaatu ol ba'ee yaada isaa ibsata isiniin jechuu barbaade yoo dhiiga Oromummaa hin qabaatiin immoo Oromoon duutti gammada yeroo hayyoon Oromoo mana hidhaa galanitti gammada inni akkasii immoo yaada mataa isaatiiti namni hawaa kana bakka bu'ee waa'ee hawaara namni biraan dubbachuu hin danda'u sinigalee soo kanadha maaliif iyyuu kottaa taxxabadha marifeensi kiyyanaa guguttee dheessi waame malee ani waa'ee siyaasaarraa hin jenne mucaan tokko garuu koomentiin isaa hedduu na aarse maaliif hin dubbannee sitti tolee jedhe ani uummanni Oromoo guyyaa tokko lama wacee callisuun gaarii miti fakkeenya saba Amaaraarraa fudhadhaa isiniin jedhee barreessee isinii maxxansee hin jira hin dubbistani malee rakkoon keessan soo kanadha
Kanaafiyyuu rabbiin haa laaffisu waan hundaayyuu hayyoota keenyas rabbiin mana hidhaa baasu. Jarri paawarii godhattee jirti amma. Maaliif dhugaa dubbachuu yoo ta'e paartiin ammaas akkuma jiru ta'e nafxanyaan kan isheen sodaattu akka rabbiitti eenyu tokkoffaa Marroo, lammaffaa Jawaar, sadaffaa immoo Haacee ture. Kini galee sirbi Haacee akka nama ustaazaa sheeka namatti qara'ee jinnii nama keessaa baasuu jira miti. Sirbi Haacee akkasii jaraaf jechuudha. Kini galee Marroo immoo akka rabbiitti sodaatu jarri. Waraana bosona jiru adda bilisummaa Oromoo akka rabbiitti sodaatu. Kini galee yeroo waan tokko ta'u shanii abaawootu kana godhee jedhan. Gaaffii wayii yeroo gaafatamu shanii abaawootu kana godhaa jira jedha. Isaan afaan Oromoo baranii jiran gaaffiin uummata Oromoo deebi'u maal akka ta'e hubachaa jarri paawarii godhachaa dhufan. Eenyuun haa sodaatanii? Eenyuun haa sodaatan? Shaniif abaawoo isaaniif waraanni adda bilisummaa Oromoo nafxanyaan abadan hin jaallattu. Kini galee yeroo ammaa immoo tarkaanfii irratti fudhannaa kan jedhamu shanii abaawoodha. Afaan baratanii jiran isaan. Paawarii argatanii jiranii kanaaf uummata keenya lafarraa daguugaa jiranii maal haa godhani meeshaan? Maal haa godhan? Maaltu itti fardama warra akkasitti? Oromoo waraana kan qabu hidhachiisee kan qabu eenyu? Bosona caakkaa keessa jirtu qofa. Dhaaba saganamaa jechuudha. Isa irrattiyyuu waraana labsuu qabnanii balaaleffannaa jedhamaa jira. Tayyib nafxanyaan eenyuun sodaatee haadhiishu meemma uummata keenya? Eenyuun sodaatee haadhiishu? Kanaafuu jaratti siin faradamu paawarii argatanii jiran siin jechuu barbaadeni. Laakiin uummanni Oromoo tokkummaatu siin baasa. Nama tokko irraa waan tokko hin eegina. Kalas tokkummaa fi keessan waan gochuu qabdan irratti hirmaadhaa. Hidhatee kan jiru jabeessaa hidhachiisaa kun ergaa kiyyadha. So kana wal keessaa fuutee kan kee fakkaata? Kashaafa duriitti anaafillee hadiyyaan naa kennameeyyuu ani kashaafa akkasii hin jaalladhu. Kashaafa akkasii hin jaalladhu hadiyyaan naa kennanii. Ammatti maasawdee kiyya jettamee isaan dhufee sibirraa fuudhatti kan jirtu wayii Duubaay jirta wayii Dammaam jirta. Ani makkaayyuu itti darbee hin beeku biyya kana keessa. Ani maal jettanii paartii fi naaf hin galle koomentiin keessan hedduun darbee almuhiim booddeen dubbisaa. Viidiyoon kun anis ilmaan qoosuudhaafan seenee garuu yeroo waan tokko dubbattan akan keessa seenee haasa'u nagootanii dubbii fidaa akkuma jedhamu sana gaaffii makeessan irraan hin ka'e. So kanadha. Akkoo kanaaf sinee jedhanii namni keenya kan hidhachiisee qabu waraana bosona jiru qofadha. Waraana bosona jiru sana immoo yoo namni tokko Wallagga keessaa du'e, Walloo keessaa du'e waraana adda bilisummaa Oromootu nama ajjeesaa jira jedhamee yeroo deebiin kennamu nafxanyaan afaan Oromoo dhibbatti barattee jirti yaazama. Ni galee. Kanaafuu paawarii horatanii jiranii. Walloo kamisee eenyuufuu gadiin jedhanii Oromoo Walloo kamisee dhugaatti goota dhugaa rabbiiti. So garuu amma didee itti hammaatee jarri milishaa isaanii akkana gochuunis gaarii miti. Bas gumaan immoo gumaatu baasa. Kanaafiyyuu nuyis Marroo qabna waan ta'eef rakkoon qabu. Deebisuu kaffaluu danda'a gumaan jara. So kanaafiyyuu qabda jawal kisi bareedadha. Chaarjiin isaa baay'ee namatti hintinedha. Dingaan isaa bareedadha. Sirraa naqabee jawala xiqqoon tun laa janajjanaa miti kun janajjanaa yoon fedhis kanaanis janajjanuu nan danda'a. So kashaafarramuu madaamii kooti yeroo 10 bilbila kanaaf asirratti rakkabe. Kanadha galeetuma
dhugaa dubbachuu ta'e kan Oromoo xiqqeessa bara 2018 keessa maal jechaa ture amma hawaasumti Oromoo kun Wallagga hamma badduutti Oromoon hin bilisoomtu jechaa turtan. Wallagga shaneedha jechaa turtan. Shanee jechuun ikkoo hooggantoota keenya dhaaba shanii warra wal gurmeessee qabsaa'edha malee arrabaa miti yaazama. Wallaahi laasuun dura hiikaasaa beeka. Ani bilisiginnaa deeggarus dhaaba kamiyyuu nan jaalladha. Dhaaba kamiyyuu Oromoof hojjetu waan ta'eef ani hin balaaleffadhu kamiyyuu jechuudha. Jibbaa dhuunfaa hin qabu hundi keenya walirraa. So kanaafuu shanii yeroo jedhamu shaniin kun maa inni jedhaati hiikaasaa dura bara. Malee afaan eenyu arfan qalloo nookira kun qabu kottu karaa jiddaa ati jawwaala baay'ee qabdaa janachana hin taatu. Wallahi laazim yeroon kolfichi kiyana keessa badanan kofalsiisna please. Jawwaala lama qaba garuu. Jawwaala lama qaba. Inni kun kan Facebookiti. Facebook asirratti Facebook xiqqaati. Facebook afurtu banamee jira. Facebook abbaa mana kiyyaa beeku garuu abadan friendii kiyya kan beeku hin jenne asirraa yeroo asoo busy hin jedhu. Asirra immoo masmara lamatu rakkabamee jira. Masmara tokko nan barsiisa tokko hin barsiisu. Miknaatu sababni isaa xiqqoo yeroo busy ittiin jedhu akka waliin bilookneedhaaf akka waliin arrabsneedhaaf. Lakkoofsa keenyaaf ergi hawwishaa akkoo baay'ee si jaalladha kanaaf thank you si erga lubbuu kiyya. Rabbiin si haa jaallatu kana jaallatu namni dulloome rifeensa hin qabu jechuun. Wallahi jakiyya jawwaala tokko na godhe malee dulloomne ani yaasama maal taatanii waan dulloomne gana waggaa 26 wayi. Abdiinan kutachiisi nama akkattuu yeroo sodaadhee ta'an jira dulloomte naan jedhina. Arrabni keetis ni arrabsu dhugaa. Okay, hawwishaa mootummaa koomentii tole dubbisaan jiru. Nu rakkoon qabu yoo yaada isaanii ibsatanis yoo gaafatanis ani gaaffii haqiiquman isinii deebisa dhugaa rabbiiti. Nama of jaallachiisuuf miti fakkeessuuf miti. Miknyaatu sababni isaa waan ittiin nama of jaallachiisan baay'eetu jira. Waa'ee Oromummaatti qoosuun sirrii miti. Najaatin yani blogsi godha so dhufte best ifa baale ayu blogsi godha adi devisi Facebook yamo follow godha tokkittiin tala wallaggaa idhaati wayye adi tokkittiin tala wallaggaa madame kiyana dhageessi tokkitti adi tokkittiin tala wallaggaa idhaati follow godha Facebook follow barbaada malee adi godhu. Raftuna rafa tobadu gara rabbi okay debi okay lubuki inshallah nan tobada ya rabbi ndale ati mali fi raftu amana rafar mikina tfijra rifensi ki yasna go gezra mana tfakat rifensi ki yamana go gezra hawsha kona tusifulo shilbuko jima biya yitole shilbu hawa sinjalla da dhugaa rabbi thank you galatoomii abdii roobi ani lesi jaalladha hawsha yoo ati dulloomtes anatu sifuudha tole kan fuudhu baay'ee qaba mashallah dullatti keessan kana jaallattu jechuudha. Namni girmaaf dullatti jaallata. Dullattiin beekaa ofirra galagaluu hin dandeessu. Daftee buna danfisuu hin dandeessu. Daftee qursee baastee ganamas laaqanas guyyaa soo hojjettes ni kennuu hin dandeessu. Yoo waxxaatii taate garuu maaliif bilookii nagoota? Sanjana jana waan naan jetteedhaaf ka.
Kanaafuu waxxaatii ishee ofirra gaggalagaltee jechuudha. Bunas danfistee ganamas qursii baastee guyyaas laaqana saatiidhaan isinii dhiyeessitu kana osoo jantanii jaallattanii wayya hawwa gara jaalmarroo deebi'e. Maal jettee amin okay hawwisha akkam jirtaa heerumteetta heerumteetta dulloom oromoo jemma baasfa aborbiis nafaadhis inni heerumne garuu dulloomeen jira. Ija kiyya silkiin na miidhee jira lamma ani ifaasaa paawariisaa kana godhee ilaala. أيوة وعليكم السلام ورحمة الله. ترى والله قلت ربين لا إيه maal jechuudha dhitaayyee maal jechuudha maal jechaa jirtanaan galle biraankiidhaa bare maal dhiifamas nin gaafanne maaliif balleessa reeko beeji yuutuub maannanti niirra liiviirran jira garuu tole sabina arrabsaa turtee jechuudhaan wallahi sagalee kee moonumaan qal'inasa ijoolleen dhaga'u natti fakkaata garuu qannaseera laa kirshee godheera laa odii miti basa kuma kanatti dhaga'ama malee eenyu ati wallahi sin barri garuu dhiifama yeroo biraan sitti maa tole shella boy ma biyya mabraatiin jirta sila በቃ መረብ ስልማዩ ሰዓትን ድርቤ ዝራ ያርቢ ሰዓትን ሚቅቴ ዝራ ሳሰ ገልተው ዳብሳ ከናፉ ጫሰነ ፍራ ብሎ ኪጅታ ዝራ ኮመንት ጀረት ከለስ ብሎ ኮን ቀባኒ ጆልን ዋንሳና ጀን አለጡ ሊራወዳን kanaafuu bisi bilooku ijoollee bilookii gurbaas jiraan dhufee biizisi gochaa jiru naan jechaa jiran ati maraatee jennaan na daawwataa turtee sila ati maraatee jennaan na daawwataa turtee maaliif ijoolleedhaan hin maraatan jetta kan maafuu mana rafaa garbul bilaki yeddo fuutee nimta akkamas keessumsee seemitaan ijoollee biratti sin qaanessu jedhee siinaa sa'aa blogsi godha yoo nama sitti kenne sana natti himte nama sana blog godhe si hambisa كيف أنا ما في معلومة عربي أوكي يلا مع السلامة لقوا هنجري نتجورا جران وي شولي ناسو نتاف مليا هنجري جولي لالوم بربادو أبدا تشاو تشوفي لكونو ينافني جران ستان شوفان واسان جران راول لكونو ديما نيات سلوكما يلا باي adeenyu si yemin jinnan keessaan ofti silaalu goobsa ko eenyu si kenne tole gayella baay መልካም ለሊት የኔ ወንድ
مع السلامة. ديلي في رن مرجع رجعتوا من مجنة جولين رمو مالتي مالين قودي مال قودتا مالين قودي مالين بليس قربا دو كانت بلبلي قراس نياتي مالتو قرانا نياتي كنت تشوفي نانجتين تشوفي تشوفي دوق ما انغري كيسن اني سنا انغري نتكي نورا isaan biloog gochuuf filadhaan isin hangeerinatti kennuu keessan irra ani isaan biloog gochuuf filadha dhuguma ani isiniin hin filadha kanaaf ta'u kan na baasu isinii qaba bishaan fidadha amma narraa khalas illa nagaan bulaa bas garanti se garana ku wallahi sono tafirati garanti sonsa garanti se la penki yana ku bai ya rabbi ki ya man rafa khalas kana hamad irrafa sakan garut انا جربت يلا نجي يا مولا متانكي يسكو غانجركم نتابلو ركون ka jaartii magaddaa danuu godhattee rafti ayro vera nagaan bulaa siyoota مع السلامة كمان تيجي صندوق بزنجر أنا من تكون كيس واجد تاني جنة لم تكن كيس نعرف تاني جنة نك كمان تيجي صندوق بزنجر هاي ده بيجي ولا كانت تنا عمتي تكمو كنا ما كداكي يا عمتي رو انتني مكوا عشان قولي تنكوا كنا كوني وانجباتي اللي في رترفو وانجباتي لقمة جت سلايو نجام بلاكي مال هوا تكو هنجو ما كدامو أما سنكم انتني كي يافدي مدي تكو نجا إيش كان محمد الرفع عشان إيش بكابا مناكيا كان محمد الرفع مجناتو يلا لما نشوف عليه في نجام بلا أما إنجا أوكي تكو نجا أنا سوي شيء مسايون دي هوان دولتي أما كدا دنو قد أتعرف نانجت ماما يلا نجام بلا كلاس نجا أما ما تسوالين ترتي قديرة سينفودا اوكي انا فوت راكون كبر دندس مالتاتني يا رب ابسنا كيني كان جد فاتسرا مسكينة تجولي ورمو والله سن ايسي رفو انجب سن الموميقا بيا قبدا المو شننقوا قالني سامبدي شننقوا شننقوا مالف نقافتني ليش خير ان شاء الله مالف نقافتني مالف برباچي سنقافتشو مالف نقافتني جلي
يلا نقام بلا خلصوا من الرفق وكريمين دي بدأت تكوش شكاكو شكاكو ستني موان دراكو أكنا موان بليسي ما فنجراتان كوفاكو هو أتي أصلي أورمو أصلي أورمو كل مناغو ديكي أصلي أورمو كل مناغو ديكي أمين الرفع أوكي شن جنا ما يرون كان دالة شوفني داف كريم ما دبردي سني مودي خلاص ورشة مرني كريمة كان فيدا ما دوغا جسمي كي سنباي سني لله في سبري دال باي برد ورشة مرني اوكي تولد دافيو دما أنا تسفود أتينك ولبوكو يا والله ستنا فود أبشر لا والله إنجا دقارو عندلو من ترايروني لا تنمى مون النوكادي أو ولقى ورشة مرني كريمي كان فيدا ما دوغا باي انتني ذا يعني بريدة فولي سن اسنف لله في سيوب بتتكون ريال سودو ما عم بتتنشو ريال سودو باي اورجينالي دا جتو صدرياتي بتطلع قرو بتتني مو بيغالا دا بتني لا صدرياتي بتا سوبر ماركتي صدريا بريدة دوكي ijini keessa badee jiraachuu maayittii susukkuumu malee hin taane. Shaaworii galee osoo uummata tokko hin dibatiin isin waliin haasa'uudhaaf seenee ala ture. Isinii galee tole 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 tole. Tole 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 tole. Okay, amma dibadheen jira. Afaan keettis dibadhu. Baaziliinii dibachuun jaalladhu. Kanaafuu kana dibadha. Shakaku, ma fanjirata kowaku akana mawada lesi ma fanjirata kowaku tende imbulu kowaku shakaku manjatani kam krema di irandala chaw makka dirama komti ke send bisa كريمة قرادي بدي أما شعري قدي أنا كيف تكوشة ساونتين كي يكون على شوفني دافدي بدي أكمل نوكت إجرو شاين موكيش دوجي ربي شاين نو بيتكين دبامو دوجي ربي هو كدي إنجرو شوفوا شاي كان دوجي باي هو كدي شوفوا أكمل أنا أغرسيسا يوتيوبي كي يرجل تاني داوتا سنجرتني نقدسو إيستاني جرتني جولي ورموكم هنتسينا نغرسيسا رمضان وانتي فرقونكم كوني لكم كنتسينا نغرسيسا كوني بورجي كي سنباليسو بورجي قواتن كان دوغا أوكي هذا مرة جود 100%.
dhugaa baay'ee bareedaadha. Borcii keessan balleessaa. Thank you galatoomii lubbuu kiyya jimma biyya hayyo. Galatooma ulfaadha hundi keessaniis hin jaalladha. No inna sirriitti ittiin dibamu yeroo asirraa bahu badeen biitti diba. Sinigale isa dhaayyuu kan ankabaakabamuu qabu kunuunfamuu qabu jechuudha. Maaliif hin dubbatu nama miidhu nama hin arrabsu miskiina waan ta'eef isatu so shaayii kana nauqqise anaan irra caalaasa shaayii kana dhugaa fayyadama. Jaartiin keessa yoo borcii qabaatte kana fayyadamtu bareedaadha. Yoo kana dhugdee intini jette jechuudha. Borciin ishee fi bada kana biraan hojiillee hin dandeessi jechuudha. Saudi mo Beirut jirtaa mallan. Saudi mo Beirut jirtaa no ani Saudi jirappo Beirut injaaladhu. Beirut biyya akka kaafiraatti sarratanya qalana uzbullaani Saudi bichaadha dhiigni kiyya kan dalagu. Sinigale akka warra kaafiraatti sarratanya qalu uummanni Beirut maal hin hojjedha Beirut keessa. No ani Beirut hin jiru. Muka nyaadhu dhugaa jettee ijoollee woboo baay'ee. Maal jettee riikoo naaf hin galle. Yella nagaan bulaa koomentiin keessan raffisaan jiru narrafa. Amma narrafa rifeensa kiyyarraas nan fuudhaman shaffana koo jechuudha. Amma gogee jira mataan kiyya xiqqoo ishee bishaan hin qabu. So borcii kiyya balleessee jira dhuguma baay'ee qannasee jira. Kiiloo 70 ture amma kiiloo 65 ta'ee jira. Ulfinni kiiloo kiyya 75 ture. No 70 ture amma 65 galee jira. Kiiloo 5 qannasee jira gabaabumatti. Huqqachuun barbaada. Saudi eessa jirta? Saudi magaalaa Jiddaan jira waan ofi. Nuftaa bakka fi amma fixeen jira wallahi. Ji'a tokko osoo hin gootiin an fixee shigiisaa jechuudha. Ji'a tokko osoo naaf hin gootiin fixee jechuudha. Galatoomii lubbuu kun lakkanatti keessaa baastanii dhugdan. Shabahaa kiyya gidduutti dhaabbatee keessaa baastanii jechuudha. Kanatti bishaanitti naqxanii dhugdu as keessa jirtu jechuudha. Amma hin banuun yoo hin banii nazaalaanti ni ta'a. Kana qofatu hafisaayyuu boran dhugaa. Kana guutuu isaa fixee jechuudha. Shufuu faadiidha uma tokko hin qabu. Sababni isaa harrumaa borii yeroo nyaata nyaadhee jedhu nyaata booddee nan dhuga jechuudha. Nyaata nyaadhee yeroo jedhu nyaata booddee dhugaa. Nyaata kiyya san nyaadhee sana daajestii godha. Dhibbaan dhibbatti viitaaminiin ta'u isiniin jechuudha. So warri borcii qabdan akka hawaa jechuudha. Nama badee jira kan kooma tokko hin qabu. Kanaafuu akka hawaatti kana dhugaa isin jechuu barbaadan. Jaarsa meeqa qabdaa tokkoyyuu hin qabu kan rabbiin na argu ganaan heeruma malee hin qabu. Isatti heeruma irraa immoo adda ba'eera. So kanatti amma lafa bu'e booddee duulaa keessa ka'a. Yalla nagaan bulaa kalas halkan gaarii hirriba gaarii isiniif haa ta'u. Baay'een isin jaalladha. Oromoo koo thank you galatooma. Baay'ee isin jaallatti hawaan. So kanaan booddee silkeen isin irraan ka'u shaahan irra kaa'ee jira. Kanaafuu hin bilbiliin haasni jetti hawaan. Yalla nagaan bulaa. YouTube isa guddisuu yoo jaallatte okay. YouTube kiyana guddisuu didanii jiran karadhee dadhabe fiidela isaa gabaabsee yeroo itti barreessitanii search gootan akkasin argattaniidhaaf fiidela isaa gabaabsee tokkollee naa gochaan jiran riikoo qalaasin aanisin karadhuuni Oromoo walitti cakkanuu malee sila soolii yaaduun beeku. So walitti cakkanuu malee walii yaaduun beektanii kanaafuu ani karadhee maaf afaan kiyya balleessa callisuu wayyu callisuu filadhee ashaan
isin namaa fi yaaddan subscribe namaan gootan mataan kee bishaan qaban mallee uf so kanadha yalla nagaan bulna boy I love you sin jaalladha baay'ee amma narrafa yalla cufuufani kaameeraa na dhungadha al tokko afaan qorra warra na jaallatan afaan kiyya na dhungadha yalla cufuudhaaf laqumni kiyya deemaa jira takka gochuudhaaf dhuguma anatu si fuudhaa tole akka wallahi waan biraa softa miskiina kun argine warabbi commenti ke bode ilaala so video kanan kaasin ilaali posti biraarratti deebii kesii kenna okay way moo si deebisa nateeru mi kaamma sin fuudhaa tole kottu shi taksi qabadhuti amma sammaa kana sifan wasafaa boota mi akkamiin si argu Tawfiq bakkan jiru namni hin beeku jaddaan keessaa ta'u malee bakkan jiru namni hin beeku ani ijoollee wajjin walitti dhufeenyaan qabu mana namaa sin naqu namnis mana keenya hin dhufu kanaaf namni hin beeku bakkan jiru roikoo jaddaadha malee anis nama kana wajjin wal keessa deemuu hin jaalladhu asiifachi deddeemuu sin jaalladhu hiriyaa sin qabu ani miskiinni keessan hawwaan nama wajjinis walitti hidhatan qabu kanaafuu namni mani keenya hin dhufu shin jechuu barbaade nagaamu sagaleen jiru madaamin dhuftee jirti amma sookeettiin sagalee kiyya overi macarashaa ta'ee jira I love you ilmaan oromoo kaamera kireemiin ko akkam akkanni urgaa'u dhugaa rabbi originaalidha asliidha marra nurgaa dhugaa rabbi osoo isin bira jiraadhe fuula keessan kan akkanatti isinii diddibee akka ijoollee mataa keessan akkana isinii godhee isin raffisadha ofitti isin qabee jechuudha hundi keessan warra sirraana daawwataa jirtan mari keessan yoo ofitti qabee kan akka ijoolleen yeroo ilmoo ishee raffistu akkam jira miti mataa ishee kan akkana soo xaragdu fuula ishee kan akkana soo xaragdu jismi ishee kan osoo akkana gootu irra fudhachiisti jechuudha anillee akkan isin godhee irra sin qabachiisan ture walirraa fagaanne kireemiin harka kiyya irra jiru iyyuu fuula nama tokkoo ga'a jechuudha akkanatti osoo isinii sukkuume yalla nagaan bulaassi fuula keessan yoo daalachaa jiraates qabadhaa isinii irra sukkuma isinii godha fuula kiyya irraa kanatti arage dhugaa rabbi riyaa qabu takkaan argitanii beektanii riyaa kiyya wajjin anaan liivii raasa'u takkaan argitanii beektanii anaan mana namaa dhaqee keessumminati argamee jiru fira hin qabu hiriyaa hin qabu akkuma argitan kana ani qowaa kiyyaadha rabbiin malee homa tokko yoo hin qabu isiniin jechuu barbaadeen intala eessumaa hin qabu gurbaa eessumaa wasiilaa abbeeraa tokko hin qabu biyya kana rabbiin malee isinii galee وصلنا nama qabaadhe ijaaza yeroo hunda bu'aama mana ijaazaatti na argitanii mana ijaazaatti yoo na argitanii leekuma kana qofaa kiyya liivii irraa iyya malee nama biraa hin qabu hidhata namaas hin barbaadu shamarranis nan jaallatan isinii galee shamarran natti hinaafuu nan jaallatan malkite hin beeku amma na jalaa lubbuu koo buskuta koo ijoolluma dhiiraa malee shamarra isinitti fakkaata shamarran nan jaallatu ma baarfa hatta mana barumsaatii kaasee an hidhata shamarranii hin qabu abadan Senegal maskootii irraan ijoollee dhiiraa wajjin haasaa mana barumsaa biyyatti illee jechuudha achumaa kiyyaan yani ma baarfa rakkoo jiru naaf hin galle soo kanas nin jedha roon sinin jedhutti shamarran jibbaa sinin jechuuti walitti dhufeenya hidhataa namaa hin qabu sinin jechuudhaaf Senegal hawaan miskiinadha Senegal bakka namni jirus hin deemtu bakka isheen jirtus namni hin dhufu nama wajjinis walitti dhufeenya hin qabu shuku kana sin barbaadu Senegal amma riyaa wal jaallatu torban tokko wal jala sirbaa torban tokko booddee immoo achi deebitee fokkina hawaa haasoftii fokkina ishee hawaan dubbatti riyaa akkasii guute bara kana kanaaf iyyuu sanas oromummaa wal jaallachaa silkiidhaan wal dubbisaa qaamaa walitti dhufuu dhiisudha amala kiyya keessatti ana akkasidha Senegal ani ofii kiyyaa fokkuu namaa haasa'aa sin jechuu miti
ani nama tokko wajjin nyaadhee dhugee nama sana akkam akka ture amala isaa maal isaa tokkoyyuu hin dubbadhu. Maaliif namummaa akka namummaatti waan dhaabbadhee yaadu jechuudha. Garuu shamarran amma hiriyaa fakkaachaa nama waliin ta'a. Sibira dhufaa boodarra immoo boolla siif qofortisnii galee kanaaf an shamarra Saawudiitti hin siqu. Aslan namni natti siqu siin jiru anis namatti hin siqu. Shukushuka kanas hin beeku mana namaa si naqu. Yoon dhufe mana madaamii yoon deeme mana hiribtii kiyyaa isaayyuu ji'a 3 ji'a 2 takkaa deeme hiribtii fudhadhee deebi'aa jechuudha. Thank you lubbuu konnaa galatoomaa sinan jaalladha. Akkuma beektan hawaa Facebook kana zibaatee haasofti malee keessoodhaan shukushuka kana nama bira dhaquu nama bira dhaqanii haasa'uu maal jechuu amala akkasiis hin qabdu nama isaas hin qabdu aslan. Kanadha nagaan bulaa ittiin jedha. Galatoomaa ulfaadha. Maal jechuudha naan galee. Ana birahin nuftu eessa akka jirtu maalan beeka. Fireen qaban biyyatti sobboleettiin qabu armeen kiyya durbana malee hin godhanne asittis taanaan fireen qaban. Sinii galee ijoollee koo annaa kanadha. Xawal waallee jedha tokkommoo maal jechuudha xawal waallee jechuun nabshirii lubbuu koo galatoomisu waan ofii. So kanadha maaliifiyyuu nabira iddoo kam jirtaa waan naan jette mucaan waan naan jedheedhaafan heeruma feetaanuu no heeruma fedhu heeruma seerumee argeera hin fedhu kanaan booddeen heeru hiriyaa keessa hin hiriyaa maali no wallahi laazim an haqiiquma sinii hima nama walitti dhufeenya hin qabu siniin jedhee beeka. Nama dhaqee bira taa'ee haasa'ee maal jedhee intin jedhu no hin qabu ጓደኛ akkasii. ጓደኝነtiin keenya kan wal beeknu Facebook irratti salaamata silkiidhaa waliin jenna yoonuu danda'ame bas. Malee ani biyyattis ta'e asittis ta'e nama tokkotti hin siqadhu. Sinii galee nama tokkotti hin siqadhu. Yaani nama sana nan jibba jechuun itti 100% yaada kiyya naaf hubachuu qabdan. Amala kiyya keessatti as deemee achi deemee mana namaa haasa'uu maal jechuu amala akkasiitii hin qabu isin jechuudhaaf. Makkaan kootu garana nyaattee no abshir garaa isin nyaatiin no ana amala kiyya isin himee yeroo baay'ees jecha kiyya amanuudhaa yoo baattan illee anaan kan na argitan nama biratti na argitanii beektanii shamarree tokko wajjin suuraa kiyya gadi lakkisu na argitanii beektanii nan argine. Yeroo liivii seenu nama wajjin dhufee liivii seenee na argitanii beektanii nan argine. Kanaafuu jecha kiyyarras okay shibistiri galatoomee sammuu Oromoo qaba miidiyaa qofa irratti bichaa ta'e malee wal beekamtiin keenya waliif jirra bakka jirrutti yoo namni tokko miidhame Oromoomatu waliif sagalee ta'e Oromoomatu wal wal'aannatee Oromoomatu wal cinaa dhaabbata. Sinii galee Toofiq usin kijibiin naan jechaa jirtu maaltu na kijibsiise bariisa kiyya maalin kijiba yaani yoon nama wajjin haasa'u ba'ee irratti ጓደኛ biratti ba'ee ashaqee haasa'u jiraatee hin dubbadhu asirratti nan dubbadhaan beeki. Bari yeroo ammaa kana tumti osoo of dhoksitee qilleensi isaa ba'ee waan haasa'u keessa jirra natti fakkaata. So rabbiin kanaafuu ani hiriyaa walitti dhufuu shamarran hin qabu garaa keessaa isin jechuudhaaf kunoo liivii irratti na beektu mana ijaazaatti nama deddeebi'ee mana ijaazaa taa'ee akkas labba'u haasa'u kana miti yoon deemes qanii lama yoon hojii dhabee riskii kotee immoo qofuma kiyya ta'a malee ani abadan takka namatti siin siqu namni sana bira nufu anis nama hin beeku dhugaa yoo dubbanni nama hin beeku. So kanadha nanti heerumsiin fuudhaa galatoome. Ati dhiira malee dubartii hin feetu maal jechuu jirta yaadatti barreessaa jirtu keessaa ani quban qabu waan sitti fakkaate barreessuu dandeessu obboleessa kiyya diimokiraasiidha. So nagaan bulaa maaliifiyyuu no ani heerumaan fedhu heerumee argeera fedhu biyya kanatti gaafa wallagga bahaa galee heeruma malee asitti ni heerumu. So nagaan bulaa yalla bye bye.
har'a baay'ee natti qorraa jira lashachuun qabu bixaaniyaa kiyya keessa galee turtii gaarii maaliif hin heerumne noon heerumoo heerumeera kilaas hin barbaadu kanaan booddee kanadha amma gaaffii achi baay'istanii nagaan bulaa gaaffii kana keessa seenee isinii haasa'u isinii himuun barbaadu ani yoo isinii himuu baadheeyyuu amala kiyya ni beektu hawwaan namattiin siqxu namattiin sooffattu nama jalan shukushuktu isinii galee nama jalan shukushuktu mana namaa hin naqxu asiif achi hin deemtu bakka teessoo ishee hin jijjiirrattu kunoo xalabaa bayii amata jaaffaa koo jiddumaan jira jechuudha kan na beekutu na beeka isinii galee so kanaafuu kanas ninjedha Kamal Daawud itti siqtee jirta yaada kiyya keessatti itti siqtee jirta garuu bas inshallah waanuma maraafiyyuu nutti murteessinu rabbitu murteessa laakiin akka hawaatti amala hawaasanii hime isinimmoo waan barbaadan itti fudhachuu dandeessanii nagaan turaa isiniin jedha. Okay, ati dhiisuu hin dandeessu komentii fokkataa bishaan dhiiseen jira jaarsa gaarii siif haa kennu amiin amiin galatoome waan ofii nutti heerume heerumtu no ani heeruman barbaadu isiniin jedhee heerumeera kalasin ga'aa warra hin arganneef tokko walaa ga'u miidhaasaa faayidaasaa arginee jirra waan ta'eef hin jarjarru kaayoo keenya isa biyyaa baanii galmaan ga'anii saniin booddee gaafa biyya gallu irratti mokkorra kanadha nagaan bulaa isiniin jetti hawaan huqqattee jirti akka durii ishee miti shaayii dhugdee huqqattee jirti huqqanni kiyya baay'ee narraa beekamee jira mormina keessa taakuu tokko ol ba'ee jira so kalas nagaan bulaa ammaaf isin gaaraaf natti heerumi lubbuu jimma biyya hayyuu galatoomi damma kun waan inni heeruma anaaf sin obboleessa akka obboleessa turuu kootiitti sin jaalladha amara keessaniyyuu obboleessa quxisuu kan na booda dhalatan lamatu jiranii akka isaanitti sin jaalladha oromoo ko malee waa biraatiif miti okay narrafasi waan ofii koo galatoome waan ofii koo duraan nan jaalattan jechuudha anasuma isinitti nimne immoo akka namatti hiqeenya hin qabne nama wajji walitti dhufeenya hin qabne hin beektanii akkanatti yeroo liivii irra taa'u suurallee nama na kaasuu dhabee mastaawatii keessatti ofii kiyyaa of kaasa yaadama suura mataasaa jechuudha mormaa ol maree mormaa gad nama na kaasuu dhabee mastaawatii keessatti of kaasa kun hundiyyuu itti barbaachisa isinii galee osoo ani jecha tokko isiniin jedhin jara murtanii beekuudha qabdanii mani irrafni ammallee irrafni asuman jira baay'ee nagaan bula baay'een sin jaalladha yoon isin mufachiise ramadaanni dhufaan jira rabbiif jecha waan ani isin mufachiise hin jirasi jiraachuus danda'asi kanaafuu ifa manaa godhaa afuuti waliif jenna boor jechuudha akka intala musliimaatti tasgabbaa'ee dhufee dhiifama sin gaafadha badii koo hundaa jechuudha okay harraaf nugaa harra haasa'uudhaan dhufe malee intini miti nagaan bulaa yalla baay'ee irraa bu'uudhaaf ciao ganama immoo bilbiltanii kana kaastan sa'aatii 4 irratti akka Itoophiyaa sa'a 4 irratti hankaa okay nagaan bulaa wee maal godharee hojii mana madaamiiti ganaman ka'an mana rafaa kiyyaa anyu kaaroo agaroo noniru
asirraan nama affeeruu hin danda'u ishee sanyii koo malee amma qofaa kiyya akka sheexaana taa'ee lafa lafu osoo isiniin galshee sabboonaa Oromoo sabboontuu Oromoo galshee isin waliin haasa'e natti tola garuu beejiin kiyya baay'een qabuma ba'aaru karaa biraa immoo kallattii biraa immoo yeroo seenuu shabakaanii isiniin affeeru shabakaanii isiniin galchu kanatti rakkoon kallattii feesbuukii yoon seenes shabakaan isiniin gashu yoo asirraan seen immoo asirraan vaayintii gochuu hin danda'u kana ta'e rakkoon nagaannaa bulaashi okkee sirriitti sooma dhufee rakkoon qabu yoo amala kiyya dandeessu waan an jaalladhoonaaf dhiyeessite Oromoon siif dhiifama siif hin godhu maaliif sabboona gaaddisaa eenyu maalin balleessee jennaan Oromoon dhiifama naa gochuu dida Oromoon dhiifama waliif gochuu wala hammachuu wallee kabajuutti beekna malee nuti akkasiin beek ala kulli haal nagaan bulaa I love you so much mara keessanuu rabbiif jechan isin jaalladha nagaan bulaa